goota isaa sabi kumuu waan isaan lafa kaanii fi waan isaan irra dhaabbatanii uummata isaanii boonsuuf saba boonsuuf hojjetan kun isaaniif kabajaa kana caalaa waan isaaniif maluuf addunyaan kun hundi goota isaa kanaaf kabaja. Addunyaa kana keessatti goota isaa kan hin kabajne hin jiru. Garuu Itoophiyaa keessatti ofii isaanii warra nu ajjeese faarfata goota keenya illee akkam faarfanne nu dhorkaa waggaa 150 gara ta'utti harkaaf miila keenya xaxuu barbaadan kana sakaallannee keessaa bahuuf hojjetaa jirra. Akkasittis qabsoo gochaa jirra. Kanaaf kanneen qabsoo kana sadarkaa kana gahuu keessatti kanneen wareegama ulfaataa baasanii gariin immoo eessa buutee isaaniillee kan hin beekne kanneen akka Jaalnadhii Gammadaafaa, Jaalsaddiq Umarfaa fi warra kana fakkaataa hedduu isaan kana hundaati yaadannaa jechuudha. Kanneen immoo har'a miseensota adda bilisummaa Oromoo qofa ta'uudhaan mana hidhaa keessatti ugguramanii har'allee darara ulfaataa keessa jiran isaan kun hundi ka wareegama kana keessatti lakkaa'amanii wareegama isaan baasaniin immoo fuuldura keenya ifaa ta'uu argaa isaan kana qabanya jechuudha. Sirni Itoophiyaa Oromoo ka ajjeese, ka nyaate, ka liqimse kanatti jirra jechuudha. Kanarratti gaaffii siyaasaa ol aanaa ka sadarkaa tokkoffaatti ilaalamudha qaba Oromoo. Sirna kanaa fi waan kanarraa. Kuni deebi'u malee furmaati tokkollee akka hin jirre immoo ni mirkaneessinaaf. Kanaaf ergaa nuti Itoophiyaadhaaf qabnuu fi warra Itoophiyaadhaaf sirna sana harkaa qabaniif qabnu Itoophiyaan sirna Itoophiyaa warra harkaa qaban kijiba, imaammata kijiba, haasaa kijiba, propagaandaa kijiba kana ofirraa dhiisanii dhugaa ofitti haasa'aa jennaan jechuudha. Dhugaa ofitti haasa'u keessatti sirna hunda keessatti hudhaa ta'ee fuulduratti akka isaan tarkaanfachiisne kadhu waan lama. Tokkoffaan gaaffii uummata Oromoo fi gaaffii cunqurfamtootaa haqaan deebisuuf qophii ta'u. Kalammataa immoo ummatoota Itoophiyaa hundaatiif sirna dimokiraasii ka leejitimasii yookaan immoo beekumtii dhugaa uummatarraa isaan sirna sana irratti warra aangootti ol bahaniif kennu ka uummata of keessaa baase sirna kana gadhaabuudhaaf sirna dimokiraasii sana liqimsuu fi fudhatu qophii ta'u. Yeroo gabaabduu hangaafte kana keessatti yoo dhuguma akka haasaan nagaadhaan waa furuuf yoo ta'e qulqullinaan yoo hojjetanii isee kanatti deeman qofa. Kana gochuuf weerara waraanaa Oromoo irratti diriirsanii sadarkaa tokkoffaatti dhaabuun sun immoo isa dhumaatiif ka har'a dhaabanii borum ofirraa yeroodhaaf propagaandaadhaaf dachaasanii borummoo deebisanii diriirsanii osoo ta'an. Labsiin labsamuu baate Oromoo irraa sirna waraanaatu jira. Kuni dhaabbatu. Uummati immoo fedhii isaatiin bilisa ta'ee ka barbaadu akka murteeffatuuf isa kana sirna isaa gallakkisu. Uummati kana qabsoo isaatiin argachuu qaba. Ergaa qabna Itoophiyaadhaaf. Warra Itoophiyaa leellisaniif ergaa qabna. Tokkoffaa waan Adwaa ka'ee, waan Kaarraamarraa ka'ee, waan maalii ka'ee. Mee waama Kaarraamarraa kaas dhiyoo fudhatu. Kaarraamarraa lola sanarratti warri urjii ta'anii gaafas weerara Somaalee of booda deebisan Ethiopian Air Force yookaan humna qilleensa Itoophiyaa keessatti ka urjii ta'anii badhaasa argatan Koloneel Waggaarii Gammachuu fi Koloneel Baacaa Hundeeti. Gaafas weerara sana deebisuu keessatti qooda olaanaa waan qabaniif badhaasi kennamee fi urjii biyya nishaan jedhan sana. Baacaa Hundee otoo xiqqoon turiin sirni sun ajjechaaf waan isa barbaadeef Sudaan Kaartumitti baafate gara Ameerikaatti ba'e. Isaanummaafuu nama akkasitti lolee fi akkasitti isaan boonse sirni sun isaaniif hin jiraachifne jechuufan kaasa. Ka itti boonan miti isa kan sirna kana waggaa kana hunda isaanuu nuuf silaa garaagarummaan qabu. Oromoof qabsaa'ota bilisummaaf garaagarummaan qabu. Sirni hundi kanuu lole. Koloneel Waggaarii Gammachuu sirni kun akka jijjiirameen innillee lubbuu isaatiif baqataa ta'ee booda Noorweetti bahee akkasitti lubbuun isaa dhaabamte kabajaa. Dhiyoon kaasaa jira. Warra akkasii warruma sirna sana keessatti hurjii ta'an sirna isaaniifuu warra lola irratti waan ni godhaniif kabajaa hin qabnedha. Sirni Itoophiyaa hangmoonaa ittiin deemtu. Gaaffii ummatootaa deebisuu diduu fi gaaffii ummatootaa kana ukkaamsuuf mala dhaatanii labsii yeroo muddamaa jedhanii diriirfatanii ittiin jiraachuuf ishee kanatti waan ni gochuu danda'an. Bara baraan sirnichi mala akkasiitti dhaataa jechuudha. Isaanumaafuu warra akka Koloneel Waggaarii nama hedduu maqaa dha'uu dandeenya. Dabalaadhinsaa Koloneel Dabalaadhinsaa Itoophiyaa keessatti yeroo Reed Terror yookaan Qe'ee Shibbir jedhan sana ummati Finfinnee addatti ummati Itoophiyaa immoo waliigala isa beeka. Gara dhumaa gahee dargaggoota kana lubbuu isaanii kafayyise Reed Terrorii kana diduudhaan Dabalaadhinsaati. Dabalaadhinsaa 92 duraan yeroo warri sirna dargii keessatti hidhamanii ni hidhaman. 92 qabanii hidhanii achitti dabalan. Maaliif? Duraan maa dhiisanii booda maa hidhan. Dabalaadhinsaa badii tokkittii qofa dalage. Akka ofiisaa amanuu fi
yaadutti Oromoo humni isaa walitti dhufe yeroo haala sana keessatti Oromoo adda bilisummaa Oromoo sirna sana keessatti hirmaateera. AFLOnis hirmaateera. Dhaaboti Oromoo kaanis jiranii isaan kun yoo tokko ta'anii Oromoodhaafis gaariidha. Akka yaadutti immoo Itoophiyaafis gaariidha. Karaa qajeelaadha yaadisa. Kanarra dhaabbateeti AFLOodhaa fi adda bilisummaa Oromoo wal taasisuudhaaf waa tattaafate. Kana Oromoo humna taasisuuf jedhanii qabanii fuudhanii warra hidhamanitti dabalatee wayyaane. Kana kan hin kaasuu fi beektota haa ta'u warra qondaalota waraanaa biyya isaanii jiraachisan haa ta'u dhibbootaan lakkaa'uu dandeenya warra isaan dhabamsiisanii fi kabajaa dhorkan. Kana Kaarraamaarraa ka Aduwaa ka eessaa waan ni jedhanii waan Itoophiyaan gaarii hojjette tokko fakkeessanii Oromoodhaaf himuu hin danda'ani. Oromoo hundaatiif ka jennu amma sirna kana akka harkaa qabu abalu dhufee abalu hafee abalu bu'ee abalu ol yaabee otoo hin taane ka waraana ajajee sitti bobbaasaa jiru. Ka federal police sitti bobbaasaa jiru. Isaan kun hundi jibbinsa Oromoof addatti ka qaban. Kanarraa ka'anii sababaa malee ka uummata fixaa oolan. Kanarraa ka'anii mana Oromoo hunda sakattaanii kasaamaa jiran. Sirni harkaa qabu kun Abii ol ba'e ka biraa Haalamaaram gadi bu'e EPRDFuma sanaa jechuudha. Kana harkaa qabu ka Oromoo irratti bobbaasaa jiru. Kanaaf EPRDF kanarraati furmaati nu dhufa jedhanii eeguun ammallee taanaan haada sana keessatti xaxamanii miidhama akkatti fuugochuu waan ta'eef uummati Oromoo qabsoosaa asiin gahe kana guyyaa tokkollee otoo of hin dagatiin qabsoosaa jabeeffatuuf socho'u.